akka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan? Nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a turtii jaarsa argaa dhageettii waliin taasisne kutaa lammaffaa isiniif dhiyeessina. Jaarsichi jaarsa ajaa'ibaati. Walaloo otoo hin baratiin sammuudha isiniif dhiyeessa. Afaanota bineensotaa inni kana dura isiniif dhiyeesse daawwattaniittu yoo hin daawwanne ta'e immoo daawwadhaa isiniif feemee jira. Kana qofa miti kutaawwan hedduudhaan turtii jaarsa argaa dhageettii kana wajjin taasisne isiniif dhiyeessina. Isin immoo chaanelii keenya kana subscribe gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'a nus nu fayyada. Like, share godhaa, nu waliin tura. Jaarsa kana hordofaa irraa baradhaa. Mee dura otoo dursa sagantaa keenyaatti hin galiin eenyu maqaan keessan eenyu jedhamtu isin? Dhaalaa Fayyeen jedhama. Akaakilee abaabilee keessa nama meeqaatti waamuu dandeessu? Amma abbaa 13tti waamuu nan danda'a. Mee isaanis mee nu tarreessaa mee? Dhaalaa Fayyee. An Fayyee. Fayyee yaadatee boruu Daamot. Daamot Waaqoo. Waaqoo Odaa. Odaa Xiillaa Buraannaq Abbiyyuu Nyaa Garbii Laaftoo. Amma 13tti lakkoftanii jechuudha amma kana. Jabana ammaa kanaa fi jabana duratti akkamitti wal madaalchiftu mee yeroo duratti mee akkam jedhu jabana isin keessa turtan keessatti hin silaa yeroo durattis karaa abbaa lafaa kana baay'ee hacuucameera namni abbaa lafaa bara beeka gatiin kaloo barana meeqa barreen gaddaa 18 barana immoo 800 ansii bituu dide abbeetii akka abbaa lafaa jedhetti dheedii jedhani. Jabannoo jira jedhu jabana maaltu jira boorana baqqoo yaate boorana talbaa nyaate boora qalqalloo baate durba rigaa murattee qeerroo ilkaan tumatte jabana maaltu jira jabannoo jira jedhu. Booranni talbaa nyaatu dur? Nyaatu gaa dur boorana mataa isaatti.